ساسين ولا شادم هي زي مثلا اني اكما ربنا نديست دقيقة تكيرو تك عبدي سنكوتن akkaataa itti uumame akkaataa ta'e anaa fi rabbi toliin beeku. Barattoota sa'aatii keessattuu yeroo opereeshinii lamaffaa ta'u barattoonni yuunivarsiitii hundi isaanii baachii keessaa na oli iyyanii gibbii hospitaalaa fudhatte. Garuu iyyuu fi dubbachuu isaanii osoo hin taane akka deebi'us yoo rabbi riskii kaa'e kaan immoo shaadama kee deebi'eetu maan seenee ani kun hadha gahe waggaa amma sadaffaadha opereeshinii san ta'e wal faana waggaa kan ta'e. Idimee kana jechuun urmii kanaan jechuun nama sila rabbi waa ofii fedhe fatana waan ta'eef. Ati kan fakkeenya fudhattoo jiraate waan wayii dalagamte homaa hin taatu waan wayii midhamte fonnati ragee tokko hin jiru. Guyyaa qada rabbiin sii kenne san hin hanqattu tikkeettiin sii mudhamsan guyyaa magaafsee dhumata uumatakka. Yoo ammallee sii dhumate ammoo sii dhumata wanni nama yaaddeessu hin jiru. Ati garuu du'aayi namootaa qabda. Waa hedduu daladdee jirtaan tiktook gaaf dhufu ji'a amma torban ga'e. Namni hordofu namni ilaalchi qofa ture. Garuu du'aayin namoota ati gootee bakka ati gootee iddoo namoota rakkatanii qilee keessaa baafte anaa miti seenaan hundi dubbataa siyaasaa nama biraati. Kasirraa argee kanaaf walumaa galatteti takki du'aayi gara rabbii keetii deebi. Uummata miskiinas gargaartu sunniin immoo si bira dhaabata si bira jira du'aayin. Namni wanta akkasii godhuu hin danda'u du'aayi rabbiin ala. Ati rabbii kee deebii gahee dalagatte saniin ati waan feetellee yoo taate nagaan baata. Waan feete opereeshinii miti gubbahaa gadimaa fi sarjari hin ta'in. Wanni itti tokkochi hin jiru. Kanaafi atini rabbii keetii uf kenni fuula gara rabbii kan keetiif amantiitti amantuu keessatti jilbiifadhu inshaallah uummata kan ta'u du'aayi naa godha jedhii gara seenuu qabdutti seeni. Taani immoo waan si gargaaramuu qabu si dubbatamuu qabu uummanni osoo kaasii uyyuu jibban ta'e taate ay taateef sin rabbiin immoo siif birmate ati iddoo sanitti waan ta'amuu qabu ta'amtee dalagamtee hin baata. Wanni sirra gahu tokko hin jiru ima galma kana geettee guyyaa akkanaa taa'uu kan keema si argin abdii guutuu qabna. Kanaaf yaada abdii murataa of keessaa balleessi yaada naa biraa dabarsa akkas fayyaanaa ta'e mubee amshir. Ulfaadhu galatuma. Mubee seenaa gabaabduu tokko sitti himuu barbaada si yaadachiisuu barbaada yoo naa eeyyamte. Akkuma baay'ee. Seenaan kun taateen seenaa kanaadha magaalaa godina Jimmaa magaalaa Sigimootti ta'e. Magaalaa Sigimoo kana keessatti mooraa fayyaa yookiin xeenaa kellaa kan jedhamu sana mana yaalaa keessa itti gaafatamaa ta'e hojjeta gurbaan tokko achi garuu amantii isaadha amantii islaamaa miti. Amantii islaamaa ta'uu baatus rabbiin malee akka wanni tokko wanni nama fayyisu akka hin jirre bareecheetiyyuu amanee jira. Odduma nagaadhumaan uummata kana yaalaa jiru tiruu kan kee irratti waa biqilee jedhanii itti mani. Tiruu kee irratti waa biqilee jedhanii gaafa himanii jedhanu dhaqee ilaallate beektaa? Dhaqee ilaallatee naan tiruu kee irra waa jedhan jimmatti dhufee ilaallate namni kun. Tiruu kee irra waa jiraa jennaan asii biyyatti ol deebi'ee maatii ofiittis dhaqee himateeti magaalaa Sigimoo keessa Sheenaziif nama jedhamutu jiru sheek haalima guddaa tokko jedhan saahiba goddanyaa kiyya. Ijoolleen as keessa jiran wallaalanu maqaa nama sanaallee amma nan dagadhe malee nan beekaa ture. Sheenaziif kanaan kunoo tiruu kee irratti waa biqile jedhanii uummanni akkasitti natti himanii opereeshinii ta'uu qabda naan jedhani adaraa maaloo rabbiin naa kadhaayii jedhee rabbiin kadhachiifatee guyyaa jumaatiin masjiida irratti du'aa goosifatee jechuudha. Akkasitti opereeshinii ta'uu nama guni deebi'ee Jimmaan dhufee jedhanu ogguu ammas irra deebi'anii marammaranii jedhanu tiruun isaa nagaa qulqulluudha wanni tokko irra hin jiru jechuudha. Akkasitti har'a kunoo waggaa lama gaheera namucaan kuni dheengadduma torbeenuma darbe kana na bira ta'anii dawwalanii fi Sheenaziif ziyaaraa bira dhufanii yoo dawwalanii fi jedhanu akkamii tiruun kee afiyaan kee sun akkamii jennaan maal sheeka egaa gaafa sin du'aa hidhan na fayyistaniiti achumaan hin nagaa taree nagaatti darbee
amma wanaa takkaa waan tokko gartanii namni tokko nattiin dhagahamoo ammallee du'auma keessan ittiin afufaa jedhe jechuudha. Akkasitti rabbiin agartanii hundaafuu ni owwaata rabbii hunda dhaqqabu rabbii hundaafuu dhaabbatu rabbii hundaafuu owwaatu qabna waan ta'eef rabbiin keenya agartanii si fayyifata. Du'aayin agartanii du'aa kaasaa jedha kitaabni Oromoo. Du'aayin agartee wanni ni dadhabe hin jiru waan ta'eef inshallah ummanni muslimaadhaa bakka jiru hundatti ummanni agartanii afaan kana dhaga'u bakka jiru hundatti du'aayiidhaan si wajjiniin jira hin fayyitaa uma tokko shakkii hin godhiniiti jabaadhu sababa geeffadhu siin jechuudhaan barbaade habiibifa. Inshallah. Du'aayi man wallahi du'aayi baay'ee biyya keessa ulama walitti mee du'aayina kadhataara viidiyoo yeroo arganu baay'een gammade warra biyya keessatti na dhadhaamaa dara baadiyyaatti amaanaa rabbiiti ustaaz baadiyyaa wallahi miidha hundatti na dhaamaa du'aayi wallahi an la yaaliirra yaalamuu maal sababuma bakka hangaa malee wallahi ulamaa tokko maal maqaan isaanii gaattiraa karaa maaliiti baadiyyaa keessa ka jiranu jabaa wayii jiru wallahi obboleessi koo dhaqee bira bulee du'aayi kadhachiise gammadaadheen gadda naa bilbilee ulamoota kun Sheikh Abdul Baari Daalaat Sheikh Abdul Baari jennaan gara nama zamana kana umriidhaan zamana kana jiru malee nama zamana kanaati miti nama rabbiin harka jala qabatanii waan tokko argatan malee rabbiin harka duwwaa hin deebisne yeroo roobni caamee jedhe isaan rabbiin harka jala qabatan roobni rooba. Isaan mujizaa wayii inshallah taankii wayii baay'eedha. Taankii wayii karaa wayii mana isaanii irra dhaqee baasee jennaanii lakkii karaa nasiibii. Isaanila. Sheikh Abdul Baariidha saahiba kiyya. Wallahi isaanila. Obboleessi koo mujizaadha yaa rabbii koo himanni koo meerree jedhu masgiidatti galee jedhee obboleessi koo natti mee himanni koo akkam ta'e yaa rabbii jedheedhuma rabbitti harka wala qabatu jedhani wallahi nama mujizaa jajjabaa qabanudha narri fadhe anu bira dhaqeen du'aa isii kadhachiise naan jedhe wallahi cinqamaa jira obboleessi koo achi dhaqee mammannu obboleessi koo achi isaan bira dhaqee wallahi موبي والله فيتا تكو إن شكنيتي وأن تكو يادين والله إنه فيتا ربيني درجات وما كان كي والفولود عفوا ربيني أما ما كان سي كسي قد ماله وأمبراتي متي ربينو جموسيبا تكو نما تكو جداني علماء إسلاما واسدي كيسا تكو تا جدان واسدن سم مالي نجنان ربين صدر كاغودا جنة كيسا تيونا ما كو بيسي جدي مصيبانا كون يونا ما تكتي مالي بكسنا غاو وان جرفي ربي مصيبات کو دنیا تینما في دیدان سوا واتو کو سکن ان لما فان مو ربي نغرتني نمني غا بديرا قل الله هنجرو نمتا نمني لا فرجرو نمني بديرا قل الله وان جرب ربي بدينا مره حقودا في وكنا مصيبه نمت في دايدان inni sadaffaan immoo maali ni jennaan balaa gurguddaa kan namni sun silaa baadhachuun dandeenye kan duniyaa fi akhiraa isaa balleessu jalaa najaa baasuuf iyyuu rabbiin musiibaati xiqqoo namatti fida jedhanii rabbiin kan sadarkaa kan kee duniyaa akhiraa tol sii fuudhu rabbi siif godhu umaa waan tokko wallaahi inuma fayyitaa inshaallah uma tokko hin shakkini du'aayiidhaan namni hundi ulamaa hundatti masjida hundarratti inshaallah du'aayi sin goosifna waan godhamuu qabus hin goona ati amma dandeessin ati sababa geessu rabbiin agartanii yoo musiibaa tokko dhukkuba tokko yoo fidee jedhe إلا أنزل معه الدواء جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربي دعاء ركبتك يوفي ديجده قريتشس دوكا في دمالي ونني أفيه هنجرو جد أنجتون أنا أقولكم نكمل نيو قريتشك أبا وانتاي قريتشا ولي مو دعاء دا نتيس دعاء دا سيا كمنا قريتشا سجرتني كاني سمو سبب دا في جسي يروهم في تنيس ينجتشو برباد حبيبي إن شاء الله قال توم الفادا هيدر يا حبيبي كونا قات أيه نقات أستاذ فادا هيدر برنجر فكاتا موبي بليس قرائم با بك كي نما قرشتا ربيني بك ديمتي هندتو سيوريناتا أو بليس كي يقاري
ati yommuu uummanni keenya rakkatu rakkataan keenya rakkatu bira dhaabbattee halkanii guyyaa ribatu hin jenne fayyaa hin jenne aarsaa guddaa kaffal ooko. Tolleen sila dubbise muka biraati. Maal jette? Tooree siin sila dubbise muka biraatiin jedhe. Anuma nubi anuma ani jecha akka amantii kiyyaan irree rabbi kiyya siif kadhadha dhugaa rabbiitiif asuma irratti si baree nama gara laafeessa nama akkana immoo rabbiin hin dhibaa namni rabbiin yoo dhibe immoo nama jaalatu rabbi nama jaalatu dhibamu waan ta'eef rabbi keetti sinaarini ati dhugaa waaqayyootiif fayyitee uftee deebitee ummata keetiin akka galata kennitu akka rabbii keetiif galata galchitu abdiin qabasiin jedha bakka deemtetti waaqayyo si waliinaa ta'uu rabbi si waliinaa ta'uu siin jaa obboleessa kiyyashi uumaa hin sodaatin namni guyyaa malee hin du'u kanaafu uumaa wanna takka sodaatin rabbiitti of kenni rabbii keetti of kenni. Doktor. Assalamu alaikum. Quraan dibbii qarshii meeqa siin jedhaa jiru? Qarshii tokko mana quraanaa dhageetini quraanni gad aanaa xiqqaan tokko 250 giddugaleessi 400 ka giddugaleessa rawyaa 500 guddaan namni gurguddaa irraa qaramu kuma tokko jedhani. Ka 250 san binnaa godhe. Ka 250 suni qarshii 24 jechuu. Ka 500 sunis bareedaadha. Lakka akkasumas bareeda sunillee ka 250 kam akka anaafati gaaf kaan binneessani. Akkasimi hin daballe inni. Hin daballe. Hayyee خلاص amma quraana dhibbaan binna birri xiqqaadha waan ta'eef san dooktorri nu bituu danda'e qarshii 25,000 qofa dhufanatti fakkaata. Torba sana inshallah. Illa namarraa kadhannaa inshallah. Namarraa kadhanna malee mubaarak abshir nama biraarraa fuudha malee akkaawuntii illee isin ergu sirraa waan takka hin fuunu inshallah sii daballa malee. Quraana qofa bitee nu kennu quraana qofa malee mallaqa sin feenu. Mee daraa quraana 100 illee ni yaddaa jala keenya. Amma akkas goone ishee. Akkam goone isheeti. Mee namni niyyattamee quraana meeqa. Qoy nama naan niyyatu wallahi ishee godhee waame quraana 100 illee bitan. Wanni dalagaa heegalluun quraanan heegalla wallahi billahi kunoo itti niyyadhe na dhageetta heedar. Akkuma san ani waan jechuudha gabaabdu quraanan heegalla du'aa isaa quraanan heegalle quraana kanallee kunnoo gammoojjii fagoo ijoollee waa takka hin qabne tazambii takka hin qabne rabbi irraa hin milkoofne ammoo yaqiina goone gargaarsa isaa quraana heegalle taan illee ammoo manni kennallee haa dirmatu inshallah du'aa gooisaaf. Mee namni qarshii 10,000 kennitan nama 2,010 nama tokko ammoo 5,000 kennatan. Nama 2,010 bakka hinga nam sadi qof. Nam sadi qof. Namni mubaarak musammaadha oolmaa guddaa obbolee Oromoo irraa qaba Islaama irraa qaba namaaf qaba jettan nama sadi qof. Nama sadi. Haga namni ufu waaja'uu aydar. Maasha Allah barakadhu muhee ajji. Muhee maal jedha? Muhee dhibba qofa barreesse. Nama sadi qarshii 10,010 nama lama 5,000 nama tokko nama sadi qofa barbaadan maal. Ka Ahmad Bosona Baaleetti kennine Dr. Ahmad kennine quraan 100 bakka quraan hin jirre bakka loohiin qara'amutu jira Oromiyaa tana keessa baadiyaa bakka quraan hin jirre. Maqaa mubaarakiitiin quraana 100 guyyaa buru binnee baadiyaa geessina jechuun inshallah. Saniifuu nama sadi namni ana jedhu kaburuu galchuu danda'u ammas. Kaburuu galchuu danda'u. Maal akka ta'e beektaa namni keenya gizee namni jiru nama cinaa abbachuun baranne
yaa ta'uutii kan mubaaraki kun adda beeta yeroo namni mubaarakitti mubaaraka arsii jibba jedhu san mubaarakii mucattiin takka rakkattee Dubaay keessatti rakkattee mubaarak jeen mucattiin tun arsii roobe rakkatte waan biyya Dubaayitiin galtuun qabdu na qarqaar jeen gin ofii aara qaba gizeessan mana banatee aaru jira wallaahi gandummaa kana osoo laalin kinoo anatu katikeetti qarshaganaa kenna jedhee sabboonatti ergee mucattii takkaa sabboonatti ergee akkasitti mucattii sanii birri tikeetti erge. Kana jechuun inni nama addaati jechuu maalifiin amma reefi Dooktorri Bosona Baalee nama waa hojjetu namni itti naafa mubaarakittillee isinittillee waan addaa hojjettan rakkoo namni rakkateetu waa isin karatu gizee sanitti rakkataan gizee isinitti dubbatu sanu karakkate sunu tartiiba yoo isin gootanii fi tartiiba ofiitoo osoo hin eeggatin ilmi kiyyanatti dhukkube kun akkana ta'ee isiniyyuu jechan taane isinin jedha. Kana laaluun qabnu namoonni as jala jirtan marti keessan mubaarak ilaaluu qabna akka haadha ta'eennatti jechuu mubaarak. Gatii haadha nama beeku akka haadhatti mubaarak ilaala. Mubaarak haadha kenna abbaa waa mara kenna namni waa'ee isaa beektan dhugaa rabbiitiin jechuudha. Namummaa isaa ka beektan. Namni namummaa mubaarakii dhugaan beeku. Ka TikTok kijibaanii fooloo guddisuuf wal arrabsu sana osoo hin ta'in dhugaa mubaarakii namni beeku. Namummaa mubaarakii namni beeku jechuudha. Gatii isaa ka beeku akkanatti silaa mubaarakiin silaa daqiiqaa muraasa fi haga isaa kun hagana eegamuun qabu